Hello. Mo'idu. Akka waan inni miidhametti namni natti bilbilee beektaa. Natti ani nageenye hin beeku siidhi cufi. Maanni wantichi? Haate. Maalidha wantichi? Torban darbee ture. Iccitii maan qabachuutu dhiise. Kannicha waan isaa maatiitti bilbilanii jiru. Maatiitti bilbilanii beektaa wantichi. Abbaan bilbila gaariin isaatiin kanatti qabadhati. Maalirraa kan keessatti ofiin akka ta'u godhee? Ofiin akka ta'u godhee? Haate. Ofiin akka ta'u godhee? Nan shakka iccitii wantichi. Wanta akka gadhufaan jira deenaa bilbilee ture. Gadhufaan jira deenaa bilbilee ture. Nama na gaafatee ture. Bilbila saatilaatii naannaa bilbile isa booddee bilbila 31 naa bilbile. Bilbila gosa 10 cimamee teeleedhaan waan laadhuu naan jedheen nama kenneefi. Kanaan booddee jara wajjin quunnamsiiseen keessaa ba'e ergasii immoo bilbilli isaa naan baanee gadaan immoo naa bilbiltee eessa jira lafanni kee quba qabdaa naan jedhe. Maaliin quba qabaree isintoo qobaasaa gaddee maaliin quba qabaa simbiraa deemee miti wanti kana mootuu simbira jiru naa bilbilamanii simbiraa deemee naan bilbileen jedhe. Naani boruuni bishaan ceesisee deebi'ee naan jedhe. Boruun makinaadhaan bishaan ceesisee deebi'ee boruu waatu bishaan ceesisee deebi'ee makinaadhaan jedhe. Bishaan ceesisee deebi'ee sararee isa quba qabdoon akka inni naannoo abbaa seenaa jirutti quba qabaa. Waan isaa immoo bilbilli isaa na dhibee bilbila isaa yaadii naan jedhe. Anoo bilbila isaa yaadee raadheen itti deebi'ee anoo bilbilli isaa na dhibee hin jedheen. Bilbila ijoollee isa bukkee jiranii beektu waan ta'eef bilbila ijoollee isa bukkee jiranii itti bilbilii kaayii itti bilbilaa hin jedheen. Innaan gaazexii natti hin deebine isaanumtu bilbila gafatanii waan ta'eef. Naa wantichi naan galle keessumaa hin dhaga'e. Kan na ciise immoo nan beeka. Ta'utti isaa dhuunfatamee akka ta'ee fi maaliin akka ta'e isaa adda hin baafanne. Wanta namoonni tokko amma ilaalan wanta waraanuma keenyatti natti bilbilee. Waraanuma keenyatti natti bilbilee. Quba qabdaa naan jennaan akka inni quba hin qabu hin jireen. Bilbila isaa yaadii naan jennaan laakki bilbilli isaa bo'oodha bilbilli isaa wanta dideeraa. Hin gadda garuu naa bilbilee ture gidduu darbe keessa naa bilbilee ture hin jireen. Achi booddee akka waan inni ofii isaatiif of miidheetti haasa'a. Waan kana immoo hin beeku. Waan kana immoo eeguun hin gaafadhare waan kanaan bilbila mancaasiitti nu bilbilee jettee kan ijoolleen. Mancaasii beektaa waan akkasii kana kanuma sanaadha gaa wantichi iccitiidha. Nama ta'eetu amma maa naan gallena akkamittiin isaa. Maanni wanticha kana jechuun rakkisee beeku wanticha kun siistarii isaatti bilbilanii. Siistariin isaanii immoo silaatu bilbila koo qabaatanii naa bilbila turan bilbila koo isa duraa immoo sirna hojjechuuf hin jira. Isa hoo kallattiidhaan gibbii siistariin sun galtuutu namni naa bilbila isheenii. Gibbii siistariin sun itti galtuutti ishee gibbii siistarii kana kireessitee jirtu isheen keenya kana wajjin koo addunyaadha. Isheetti isheen naa bilbilee akkasii naan jedhee. Akka nama quban qabu namni natti miti immoo nan sobu jetteera. Namni natti immoo nan sobu jetteetu ijoollee bira finfinnee deemaa jirtedha. Yeroo baay'ee kan gurbaan isaaf beeku taata. Waan qorichatti bareechanaafis jiraachuun adda ta'e beektaa. Qoricha baay'ee. Qoricha siree maraate fiti jedhan tokko bareedee dura maal jedhamsa. Maal godhu see? Maal godha? Yeroo madaa waraannatanii isaanii hin ciisanii.
Ishee bare. Ishee bare. Harree ishee bareedee malee socho'uu hin danda'u. Yeroo deemu ishee muraasni socho'a. Eeyyee. Isheen immoo namatti goomsiti moo? Miti ishee malee yaaduu socho'uu bareechuu hin danda'u miti. Sanaaf immoo ijoolleen mufattee ijoollee jedhuu biratti fakkaata. Hareera sanaa immoo beektaa natti fakkaata. Sababa qorichatti malee hin dandeenye moo? Eeyyee. Ishee. Jaarsi ishee meeqa gorsee dadhabee dhiisee. Egaa kanan beekaa jechuudha. Waan jaajuma gadi gotti jedhanii ni gurbaan hareera beektaa. Eeyyee sanuma. Hareera gaafa sana akkas taananii maaliif gannawaamee naan jedhe. Eeyyee. Naanan halittiin beekare yaabbee si waan dandeewu maaliin qabaa jedheen. Eeyyee. Hundumaan immoo hin beeku sila jimtiire. Ennaanii waan hin beeku hin qabu kallattiidhumaan immoo waan kana siin jechuu hin danda'u kaanii ati bakkuma beekamaa si waaman hin dhaqee maal gootaan jedhe. Eeyyee. Wanticha isa booddee akka waan wanta deemsa sana keessatti deemsa sana keessatti akka waan waraanni naannoo garaagaraa sana jiru deebiin isaatti hin gammanneetti naa kaasee ture. Jennaanii akka waan isaa dhiisii bakka dirqamaatti hin jedheen. Qaama waraanni jibbeetti kaafate? No. Kaafachuu osoo hin taane inni gadi bu'uu isaa sana hin barbaanne akka waan biraan hin barbaanne itti ramadee waan biraa miti. Ilaa wantichi rakkoon isaa inni akka itti fudhate qabalaa sammuu isaa keessatti hundaa ilaalu. Yeroo hin jedhu bifa dabbiitti fudhate ta'ee danda'a bifa kan biraatti fudhachuu dhabuu danda'a. Ani immoo isa kana maalitti hin beekuu danda'a dhaabuu kama gaafachitii naannoo waan itti meeshitti immoo dhiisuu danda'a waan jettee immoo natti immoo dhiisuu danda'a jedhee. Anatti natti natti. Eeyyaan immoo kana maalitti hin beekaree kallattiidhaan immoo kallattii nama karaa na dabarsu naa gaddi jedhee nama laayee jennaan nama kenneefi. Malee wanta biraa waan hin qabuudha. Achi beekaa jechuudha. Maali naa bilbileen nama gara as ta'uutu hin taane abbaasee naarraa gara wantoonni sana achi na gaafate beeku malee as miti. Achi na gaafate maali achi bilbileen achi taa'ee isaa talaatiidhaan ijoollee biraan beenuu na gaafate. Ijoollee biraan deebine kan na gaafatetti yaanii gadaan naa bilbiltee na gaafattee isin eessattuu kan jirtanii isin jedhe. Duukaa jirti jedhaan. Duukaan jirtu waan naannoo bishaan duukaan jiruutti. Akka duukaan jiraane maal gaafatte reefinti qabaatti dhiisanii maamila akkamitti akka jettu ani booda sana gaafadha maal akkamittiin akkas godhan isinii yookaan immoo nama bilbila isaa qabdan jiran keessa wajjin hin argitanii eega kana kennuu gadi qabateetiin jedhe. Naani innoo akkamii gara godaatti gadi bu'aa jiru natti mee. Inni sigaa kanaaf waame kanaaf sana ta'ee naan hin kennee. Nyaata bira malee waan biraa waan quba qabu hin qabu beektaa wanti jirati. Anis quba hin qabu beektaa. Ergasii obbo naagalaan jirtu waan waaqayyo sichi calalamtu jedhee karaa namoota adda addaa dubbatu kanaaf takka bitatti galateetta. Lafitti nu hennu kan biraa lafi inni ilaalu kan biraa. Egaa amma deemgate kan gaachanii ilaali inni kan ilaali kan gaachanii itti mataan argu beektaa. Amma immoo kanaa egaa achi deebitee gaafa ilaaltu waaqayyo sitti ta'ee inni dubbatee sichi ni injifattu garuu calallii jira waan waaqayyo jedhu sanatu na sodaachisa beektaa. Wanti jedhu buna nama sodaachisa beektaa. Kana jechuun dandeenyu beektaa waaqayyo egaa kallattiitti nama laalu qaban jiru. Anis matu bitanatti galaa gubbaa sanallee waan akkasii tokkotu jira beektaa wanti koosee bishaan bilbila irraa badee iccitiidha garamatti dhibni. Bilbila jaarsa irraa kaasuuf deemu xiqqatee gara ji'a lamaatiif deema. Aanarraas lafumatti arginu ji'a tokko guutuu lafa ijoollee dirqamatti.
Booddee ijoolleen walitti dhuftee wallagga ba'aa kophaatti shaambuun immoo kophaatti qooddee garasii tarkaanfii garana tarkaanfii akka quunnamu qindaa'e gafatti immoo akka eenyuun daandiin quunnamu qindaa'e. Ergasii booddee jaarsi ijoolleen wal quunnamanii jedhee ajaja kana dabarse. Sagalli bilbila keessaa badee ijoolleen furmaata dhabdee saamichi ajjeechaan shaambuu keessatti inuma guyyaatti nama du'aa oolaa birriin namarraa guuramaa oolaa namitti iyyatan nami tarkaanfii fudhatu nami qajeelchuun ni beekta. Kanaan kan wal qabatu jaarsi ijoollee ajaja kennuu dhiisee ijoolleen akka wal quunnaman immoo qajeelee jechuudha. Inni immoo reefuu lafa inni dhufe hin beeknu bilbila keessaa ji'a tokko ol badee amma immoo akkasitti akkannaa hin jedhu dubbii bakkaa fi